ثلجة ميتة جالسة. سميرة 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 والله ميتة. سميرة ما تكرمت يا مرة ما تنفس. سميرة يا ربي كان نغان ولچته نغان بلچي ganama bariinu agarsiisu jechuun waan guddaadha. Egaa ka obboleettiin keenya kuni kana sitti argitan kuni akkuma keenya gola ormaa gola madaamii keessa hojjetti. Galgala akka nama kamittuu fayyaa nagaadha. Hojii ishee xumurattee gara kutaa ishee galtee rafte. Haa ta'u amma akkuma argaa jirtan kana madaamii isheeti kan biratti ishee kaasuuf yaamaa jirtu. Garuu Samiiraan kaleecha kaatee hojjechaa ooltee har'ammoo ka'uu hin dandeenye. Gara Rabbi ishee gara Waaqayyo ishee gara uumaa ishee deebitee jirti. Rabbiin du'a akkanaatis nama oolchuu du'a gola ormaa keessaas nama baasu. Hin nyaannaa hin hojjetannaa hin jiraanna jedhanii biyya ormaa dhufanii biyya ormaatti hafuus nama oolchu. Maatii ofii biraa ba'anii kophaatti baduus nama oolchu. Lubbuun hin baati duutiin ooltu hundi keenya guyyaa eeggannaa guyyaa keenya guyyaa Waaqayyoon guyyaan kee har'a jedhe eegganna malee namni addunyaa kanarratti hafuu tokkollee hin jiru. Addunyaan kun sobduudha. Garuu nama attaalaltii nama sobdii dhugaa namatti fakkeessiti. Garuu haa ta'uuti du'a maatii biraa ba'anii nan hojjetadhaa nan xaarradhaa jiruu koon jijjiirradha jedhanii ba'anii karaatti hafuu biyya ormaatti lubbuun namaa ba'uu biyya ormaatti du'u Rabbi namaa oolchu dhugaa dubbachuudhaaf duuti kan biyya ofiititu bareeda shimbirruu kan biyya ofiititu wacaan bareeda akkuma jedhanii duutis kanuma biyya ofiititu bareeda. Gaafa biyya keetti duute boo'icha argattaa awwaalcha argattaa xiqqaa guddaa sii bu'aa ummata hunda sii bu'aa keessa darbe sareen namaa boochi jechuudha. Sareen hin boochi sareen namni guddifate gaafa namni sun du'e sareen hin boochi. Biyya ormaatti garuu yookaan awwaalchaan argattu yookaan boo'ichaan argattu waa lama dhabuudha jechuudha. Waa lama dhabuu reefi firiijii keessatti shamee gaafa waan jedhe gara biyyaa galaa. Haati garuu warri ilmoon jalaa duute biyya ormaatti warri ilmoon biyya ormaatti boqatte dhugaa dubbachuudhaaf bara baraan gubachaa jiraatu. Dhugaallee ittiin fakkaatu jechuudha. Duuti ilmoo isaanii dhugaan ittiin fakkaatu. Sababbiin isaa namni tokko yoo namni jalaa boqatu nama ofii yoo kan dhukkubsatu ta'e dhukkubsiifatee yoommoo bakka isa biratti yoo boqate garaan namaan jabaata. Garuu kan biyya ormaatti duu akkana ta'an kuni haatillee maatinillee hin amanani jechuudha. Hin amanani. Kanaafi Rabbiin akka baatanitti isin hin hambisiin. Waaqayyoon akka baatanitti isin hin hambisiin. Dhugaa viidiyoon kun mimmaan miti dhiiga nama boochisa. Kan namni kamiyyuu nagaa rafee maal taate Samiiraan kaleecha nagaa jirti. Har'a maal taate akka rafteetti hafte. Nyaata ishee nyaattee rafte santu rakkina qabamoo. Namatu waashii godhe moo namatu ishii miidhe moo mana isheen jirtu san nama akkamiititu jira. Maaliif lubbuun ishii ba'uu danda'e? Maaliif akka rafteetti hafuu dandeeche? Kun immoo golli madaamii kun qoratamuun dirqama jechuudha. Obboleettiin keenya kun yoo kontiraata jiraatte maaliif akka duute maaltu akka ishii akkana godhe maaltu akka ishii akka rafteetti ishii hambise rakkinni ishii midhaan kaleecha nyaattee bulte maalidha? Gola ishee keessatti nama akkamiititu jira? Gola kana keessatti namoota akkamiititu jira? Namoonni obboleettii teenya kanatti irraa aarii qaban jiru. Wanni akkanaa kun fattashamuun namarraa barbaachisa. Namni tokko osoo hin dhukkubsatiin osoo waan jedhin nagaadhaan dalagee nagaadhaan fayyaa osoo jiru narrafa jedhee rafee kutaa ofii seenee akkanatti hafuun baay'ee tokko nama gaddisiisa. Hedduu nama gaddisiisa dhugaa. Amma akkanatti fakkaatutti jarri eeganii ishiin ka'uu dinnaan maal taatee ka'uu didde jedhanii kutaa isheetti ol seenanii laalan nutti fakkaata. Hundaafuu yoo isaan laalan immoo Samiiraan gara Rabbii ishee deebitee jirti. Baay'ee ulfaata. Asumarraan dhaamsinan obboleewwan kiyya dhaamsinan isinii qabu jechuudha. Gola ormaa biyya ormaa kan dhufnee fi wanta hin taane wanta nurraan eeggamne hojjechuuf miti jechuudha. Biyyaa kan baane nu waan gaarii hojjetachuuf
hojii gandaatillee maara gandalne mindaa argannu san immoo biyya keenya irratti erginee waan tokko godhachuuf jechuudha. Ijoolleen dhuftanii miidiyaa kanarratti dogongoraa jirtan, ijoolleen bakka waan hin taane gowwoomaa jirtanii irraa of eegaatii akka amantaa keessanitti waa Waaqayyo nu ajajee baradhaa. Sodaa Waaqayyoo qabaadhaa. Maaliif har'a deemne boru deemne guyyaa deemnu hin beeknu jechuudha. Gubbaa kanarratti guyyaa deemnu hin beeknu. Kanaaf dursa waan hin taaneef osoo hin taane dursa isa nu uumeef uumaa nu uumeef jechuudha. Isaaf yeroo kennaa. Immoo waliin jibbuun kunoo aganumaaf jechuudha. Akkuma walitti ka'ee akka amantaadhaanis kan wal arrabsu akkasumas wantoota garaagaraatiin isaan wal arrabsu yoo tokko hojjetee guddates kan wal arrabsanii yoo gaafa guyyaan dhufte akkanumatti ol gatanii deemu jechuudha. Wanta hunda gatanii bakka qaamuma namarra jirtu san qofa fudhatanii deemu jechuudha. Kanaaf jibbi badee jaalalli nuuf haa baay'atu. Waan gaarii hojjechuun nuuf haa baay'atu. Wanta hojjennu yaa eeggannu. Wanta nurraan eeggamne hojjechuurraa fagaannu. Gaafa asirraa deemne haaluma kanaan jechuudha. Hunduu kan deemuu danda'u waan ta'eefidha. Namni nan du'a jedhee yaadu hin jiru. Mee amma namni nan du'a yookaan tasan asirraa deema jennee yaadnu jirra. Waggaa 2 hojjenna, waggaa 3 hojjenna, ni dabalanna. Mana koo hin xumurre dirqama dabaladhee hojjechuun qaba. Maalii kana hin goone akkana godhachuun qaba. Malee namni guyyaa tokko tasa nan du'a yookaan immoo waa ta'uu hin danda'a jedhee namni yaadu hin jiru. Nan du'aamti dhukkubsachuu hin danda'a. Waan irra ga'uu danda'a. Way ta'uu hin danda'a jedhee namni yaadu hin jiru. Kan uume ofii keenya akka waan of uumnetitti akka waan of tolchaneetitti namni yaadanis jiru jechuudha. Kanaaf wanta goonu kana keessatti jechuudha. Wanta lafa kanarratti goonu wanta gaarii wanta namni ittiin nu yaadachuu danda'u tasas yoo deemne. Wanta bakka abbaa dura du'u Rabbitu beeka. Garuu waan gaarii hojjechuudha. Wanta ittiin yaadannoo ta'u. Ijoolleen mana madaamii keessa jirtan immoo tokkoffaa miidhamni isinirra ga'aa jiran miidhamni isinirra ga'u ganama yoo irribaa kaatan hojii jaraatti fiiguu malee qursii nyaanna akkas taana jettanii namni yaaddan hin jirtani jechuudha. Ganama yoo irribaa kaatan tokkoffaa bishaan keessan dhugaa, lammaffaa qursii keessa nyaadhaa. Saniin boodatti gara hojii ishii deemaa. Yeroo irribaa kaatan kutaa keessanii osoo gadi hin ba'in akka amantaa keessaniitiin tsalootii kadhannaa keessan, tsalootii keessan, du'aa'ii keessan goradhaati. Erga kana xumurtanii kutaa keessanii baatanii qaxxituma deema bishaan keessan dhugaatii. Saniin booda qursii keessan nyaadhati gara dalagaa isaanii deemaa malee garaa duwwatti dalagaa isaanii deemtanii bakka coggaarran ol singuduu fi appitaayitiin keessan gargar deemetti midhaan nyaachuuf hin deemina. Ijoolleen ani furdoodha qaamni koo furdaadha ani narraa hin beeksisu jettanii namoonni tokko qaama furdina keessanitti amantanii kan nyaatallee baay'ee nyaanne jirtu jechuudha. Nyaata keessan nyaadha namni nyaatu malee hin jiraatu. Kan keessattuu ijoollee teenya miidhaa jiru nyaata jechuudha. Dursa ofii ta'a jechuudha. Yoo dursa ofii taatan hojii namaallee hojjechuu dandeessu. Amma kunooti hojii isaaniitiif oduma jarjarru yoo gaafa akkanatti deemne waa kaanee hojii jaraa hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu dursa fayyaa yoo qabaanne fayyaa keenya yoo eegganne waaqa keenya yoo kadhanne hojii isaaniitillee hojjechuu dandeenya. Yookaan immoo hojii isaanii sanuu hojjechuu danda'u dhabuun ni jira waan ta'eef of eeggannoo godhadhaa. Siniin jechuu jaaladha. Waan hordoftaniif galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii. Bye bye.